Rabbii kootti maddee ani sarka kaa'ee isatu naa beekaa dhibee koo waan ta'e anuu isinitti maan jiru wama ta'e nama kan biraattis kana ta'e jedhee himaan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Sabboontuu Wallagga Lixaa jirtu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin faana jiraatu nagaa kootii galanni Rabbiif haa ta'u. Isinis seenaa gaafa yaa'uutu akka qabdanii abdiifamtii guddaa sirraa qaba. Akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane seenaati. Maatiinaaf ta'a wada jajjabeessinu walaa gargaaru kutaa fi amantiidhaan waliin qoodina. Anis maatii isiniif ta'a, isinis maatiinaaf ta'a isiniin jechuun barbaada. Guyyaarraa maal qabattee dhufte naan jechuun keessa hin oolu akkuma argaa jirtanii kuni foon hoolaati jechuudha. Biyya kana foon hoolaa akkasitti affeelamaa jechuudha isiniif haa galu. Akka biyya keenya billiitii isaa babbaasanii yookaanis immoo waa hundaa lafee ishee gargar babaasan miti biyya kana. Akkasumatti hojjetama jechuudha. Garaacha isaa keessaa baasanii mi'a garaa ishee qofa keessaa baasaniitu kun akkasitti affeelame. Ruusii irratti naqamee nyaatama jechuudha. Kunoo kan affeelaa jira mataa hoolaa argaa. Kunoo kana biraan immoo foonii garaacha asitti murmuree asitti immoo mi'a garaasaa asitti murmuree kun immoo tiruu onnee kaleessa jedhani kun immoo foonii adiidhuma murmuree jechuudha. Kana shorbaa isaa qopheessuufanii otuun hojii kana hojjedhu isa kanatti immoo ce'ee kana hojjechaa murmuraa. Achuma fiigaa tan hojjechaa jira jechuudha. Hojii tokko qofa qabadheen jiru asumaa jira hojiin baay'ee tokko natti baay'atee jira. Kunis taa'ee eegamiti jedheetanii ama foonni faa bishaatutti gaawwa danfifadhee lafa kaawwadhee isa kaan geesse kun amma kana murmuradhee xumuree jaarsii hin soomaa kamisaa fi dafinoo yookaan hojja dure isa jedhamu jaarsi mana kanaa hin soomaa isaaf jedhee ani immoo murmuradhee kun lafa keewwadhee. Kan torban lamaa gadi miti jechuudha. Itti maladhee jechuudhaan hojii tokko qabadhee hin taa'u yeroo hojii hojjedhu isa kanas saqee mataa isaarraa bubbutadha jechuudha waa tokko hin qabu. Maaliif hundumti isaayyuu na eegaa waan ta'eef irra deddeemee hojjetadha malee waa tokko qabadhee hin taa'u jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii mi'a garaa kanaa fi foon qulqulluu kana waliin makadhee jechuudha. Xixiqqeessee kiisiitti hidhadhee yookaan peestaalii biyya keenyaa sanatti hidhattee kekeewwadha jechuudha. Harka kootti xixiqqeessee nama tokkittidha waan ta'eef kan soomu saniyyuu immoo kamisumaaf dafinoo sana malee namni hin soomu jaarsichuma jechuudha. Kottaa isinillee nyaattu. Amma laammi koo bishaatutti akkasitti qopheeffadha kaa kunoo laakkasidhaa dubartiin waa tokko duwwaan qabattu. Waa tokko yuutuubiin hojjetti, hojii mana keessaan hojjetti, kan mana qulqulleessu seedhaa, kan nyaata hojjetu seedhaa. Akkasii kaalaa kun waa tokkotti qabanneen teenyu amma addunyaa kanarra jirrutti taap jenna. Inuma fiinna jechuudha. Amma guyyaa tokko keessaa baanee nu darbutti kunoo guyyaa biyya ayyaaneffatu kana keessa oollee jechuudha yaa hordoftoota kiyyaa. Kunis illee akka inni itti mi'aawu wayyoo shorbaansaa abeet. Maan godhagaa simbira raadhee hojjedhee isiniif hin kennu. Kunoo kaa wal qixxeeffadhee wal nyaachisee jira jechuudha akkuma isin argaa jirtanii. Bareedaayyuu malkiinsa. Otoo duleetii hojjetadhee natti tolaa ture. Jarri immoo gaan jaallatani. Kunoo harkuma tokko xiqqeessee fuudha. Kan jaarsichaa qofa akka tasaa immoo jaartiin dhuguu dandeessi. Mucaanis isaanii duukaa dhuguu danda'a. Kanaaf jedhee. Kunoo kiisii kukkutadheen kiisiin kan laamaa hin jira ture garuu hin dhume. Amma kiisii isaanii alaawaatti bibbitanii fidanii ittiin nannaqaa jira malee hin dhume inni kaan. Kunoo nan bareekaa jaartiin natti dhufte balaan buute kaa kunoo arabbinarraa qabi. Maa joogootu waraabbachaa natti dhufte. Rabbi keenyarraa qabi jaartiin maa joogoo numa deemti mana keessa gadi hin teessuun jedheen. Sagaleen seegaatti na duraa seenaayyuu. Akkasii kaa kunoo kaatan xumuradheeyyuu. 10 dhuftee na ilaalti jaartiin mana kanaa 10 ani kushiinaa keessa taa'aa ofiiyyuu. Maali kun hin jedhaman dhugaa Rabbii. Yoo achuma callumatti teessee kunoo fiffixee jira kiisitti hidhadhee fallaajaa keessa kaa'aa jechuudha firiijii keessa kaa'adhee
achi keessaa tokko tokkoon fudhee kuno gaawwaani 6 deemee jira 4 tafee jira shaayii gaawwaa kuno jechuudha laammi koo bishaatee beera argitanii miti kuno laasitti baasee jira ruuziitti naqeen jira abidda immoo xiqqeessee jalatti qannasee jechuudha ganaa bishaan fixata kuno akkuma argaa jirtanii mataa hoolaa keessaa ol baatee teessi Rabbiya kota yaada mataa hoolaa nyaata kanaaf mataa nama nyaata yaade carraan akkasitti hojjetama jechuudha laammi biyya kanaa kun mataa hoolaa abidda jalatti qannaseen jira biradistiin immoo guddaa ruuziis baay'eetti naqyaazumaan dubartootaa dhiirotatu nyaata waan ta'eef baay'eedha jechuudha kun bishaan ganaa fixata xiqqoo kun olaa akkuma argaa jirtan dhuma isaa seetiin argisiisa ta'uu baate immoo nan dhiisa jechuudha waan godhuun qabu kun turftanii nyaatanii walaa miyaa miti kaa kun ho'i kun olaa akkasitti immoo cuqqalee bishaate baay'ee tokko bishaate bareeda achi gadi narga isayyuu keessaa naaf fudhamu didee dubartootiin jirti garuu nan gargaartu dhugaa rabbii uffata uffattee achi menneeqeetti dubartooti mana kanaa jechuudha anachitti olii gugubadha kana biraan immoo warra foonii hoolaa nyaanne immoo lukkuun hojjedheedha kunoo laala kana immoo foon lukkuun hojjedhe warra foon hoolaa hin nyaanne foon hin jaallanne akkasitti foon hindaanqoo hojjedhee jira kunoo laasitti immoo karuma karaana qubdi kunoo bareedu ruuzii alaa kunoo foon lukkuuti jechuudha kun abidda jala kaa'ee guggubee bareechee fi jechuu isaanii yeroo ba'us isaan sunis nyaatu kaa wal faana akkatti guggubachaa oolle kaan isiniin jedha hordoftoota kiyya kan koommoo isinitti agarsiisaa qaba waan hojjetadhe kun olaa kun immoo kan kooti kun sabboontuun keessan kana nyaatti ani borcaa sanas hin nyaadhu isa waliin dhaan sanas hin nyaadhu ani kunoo kana nyaadha jechuudha maashaallah tabaarakallaa salaataadha raafuu maraadha xiqil gommadiidha mindoomiidha akkasitti waliin mannee kaarotiidha albaasa kaan asiidallee kunoola peepsii itti dhiyaadhaa meeqotta kunoo bal'aa jaanuu guuteera wanti dhifeeyyuu hin jiru jechuudhaaf nyaachuu dhuguu bichaadha jechuudha irralaa kunoo akkasitti nuu guutee jira bobeetan illee je'een jira baxxiiqaan jira mangoorraaniin jira kun yeroo hundaan nu dhufa garuu yeroo hundaan dhuga kanatu naa buufe fakkaata akkasitti yaadaa dhugaala maaltu dhibe ammasii nyaatanii dhuguu malee maaltu dhibe kunola sadudduu sitti agarsiifti sabboontuun akkasii yoo sitti tole laayik sheer naa godhaa galatoo waragaan tura.